Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Abbo Shaappituu. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe akkaataa bilbila namaatti xalafuu dandeenyu, bilbila jaalallee keessanii ta'uu mala, hiriyaa keessanii ta'uu mala, haala kamiin akka xalafuu dandeechan isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Aappii tokko illee osoo hin fayyadamin koodii qofa fayyadamuudhaan haala kamiin akka xalafnu bilbila nama xalafuu barbaadanii san eega irraa fuutan booda urjii 21 urjii san booda bilbila keessan itti galchitan jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kiyya yoo galche akkanatti bilbila keessan eegatti galchitan booda mallattoo masalaalii kana tuquudhaan ni bilbiltu. Kunoo call forwarding kunoo xalafamee jira jechuudha bilbilli kun. Amma booda bilbila kanarratti eenyu akka dawwalu namni kun eenyu waliin akka haasa'u beekuu dandeessu jechuudha. Yoo irraa hiikuu barbaaddan immoo masalaal 21 masalaalii san booda ni bilbiltu. Kunoo call forwarding unconditional jedhee jira. Irraa hiikkatee jira jechuudha. Viidiyoon har'aaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.